kadhadha. Yesuus bakka ani itti waaqaa jedhu naas kennu. Okay, na dhaggeeffadhu please. Ani sii deebiseerallee sii deebisallee. Ishee gaaffii ati gaafadhe kana naa deebisi please. Kan siin jedhee Bakka ani itti waaqa jedhu naas kennu. Hin jiru gaa waaqa. Bakka Yesuus ani waaqa jedhu. Na dhaggeeffadhu. Tokkoffaa irratti sii fidee dirqamaa kiyyaa miti gaaffii tokko na Hin jiru gaa hin jiru hin kijibde gaa hin jiru. Meeree bakka itti waaqa jedhu. Bakka itti waaqa jedhu hin jiru gaa maal goota kijibdeeti maalti maalati. Injiru jadi diisi. Ati injiru jadi diisi. No rakkoon qabu injiru jadi diisi. Ansii fideera fudhachuu sun dhimma mataa keedha. Na dhaggeeffadhu asirratti kasii jechuudha. Ayyee gaaffii xiyyanaan deebifne okay waaqaa kijibaa hin jiru. Yesuus bakka itti waaqa ofiin jedhe hin jiru. Okay kana waliif galla akka waaqa hin ta'e akkasime. Ayyee ati akka dantaa kee akka barbaadde fudhadhu. Anaaf ta'eera. Anaas kenni gaafa ayyee naas kenni mee sarara naa qaraate. Yesuus Kiristoos bakka itti waaqa jedhe kitaaba kam keessatti? Wangeela macaafa qulqulluu kam keessatti? Fuula meeqabbarra boqonnaa meeqabbarra mee eessatti jedhe mee fidi yaas kenne? Ustaadali. Gaaffii. Marra. Gaaffii yeroo tokko. Obs. Gaaffii obs yeroo tokko. Isanas guddisa. Ustaadali. Kitaaba mashiin naabicha kana bakka Yesuus ani itti waaqa jedhu naas ban dhiifama wajji. No alii jina. Fuula meeqa? Alii jina saani. Saati tokko. Orji raabbat. Tokko na gaafatteetta. Orji raabbat. Saati tokko na gaafatteetta. Achumarraa bakka Yesuus waaqa jawaaf iddoo. Yaa garra waan ta'eef. Waa'ee na dhaggeeffadhu. Ali bilis mintu qabatu. Okay. Ustaas Baasiif ragaa baasiif bakka Yesuus waaqa jawaaf. Daqiiqaa 30 si wajjin gubeera. Gaaffii fudhachuu dhiisuun dhimma mataa kee. Ragaa baasii ragaa bakka Yesuus waaqa jawaaf. Allahan abbaatuu danda'amu hin danda'u siin jedhe hin danda'uu jette. Erga akkas ta'e yaa rabbi hunda gochuu danda'amu nu dhaga'uu diddee ofuma ishiiti iyyaa jirti akkam taana. Orji. Allah waan hunda gochuu danda'u ustaas baay'aan dubbadhu. Yaa obboleetti waa'ee Allah irraa sin gaafanne gaaffii xiyyanaa deebiftee. Kagaleen kee gaawaan jiru. Yesuus waaqa. Waaqa ofiin jedhe. Namicha isaa kaa'aa jira gaaffii koo nageenya inni. Gaaffii xiyyanaa deebiftee adeemsoo gaaffii namaan deebifne gaaffii xiyyatti maal gaaffii na gaafatu eessa tokkotte. Xiyya dhiiftee xiyya baqattee. Marraa sadi. Mee sarraa naa bitte please. Okay, ayyee, okay, urji. Akka ati naa bittee an fudhatu diden argaa. Sarraa naa bitte. Yohaannis fuula meeqaffaa boqonnaa meeqaffaa. Kunoo Haydar sii dubbiseera, anis sii dubbiseera fudhachiisuun dhimma mataa. Ayyee Yohaannis fuula ayyee haa boqonnaa meeqaffaa. Eessa mee bakka Yesuus waaqa jawaaf. Eessa urji. Ani gidduun galiin ali dubbiin haaromsiin an dubbifte darbeera. Si nama haydhe qofa dhaggeeffata. Bakki san baasi naa dubbisi. Dukkanan godhe manni yaadaba. Eessa mee bakki Mee qerinxoos tokko qaabantu qerinxootas banijiin kanatti kijibdee jirti. Yohaannisitti kijibdee. Ustaas baay'aa na dhaggeeffata. Ali miitu godhe bani eessa bakki Yesuus waaqa jawaaf isa mee. Ustaamaa baay'ee yeroo tokko miitu godhe. An dubbisee fira yeroo tokko. No si jinaasaan jiru. Si wajjin haasaan jiru siin jedhe bakka dirqama lafaan haasoftaa. Ayyee. Shamarran kan waliin. Ali obsite. Urji. Haya itti fufi moo maal barbaayya? Itti fufi. Mee urji mee yaa obboleettii tiyya qaali. Kitaabni ati irraa waaqa jettee naaf itti Yesuus ani waaqa ofiin jedhe kitaaba kami. Haya sila si dubbiseen ka'e eessa walta tikseen si dubbise? Naa dubbisuu namuu hundinuu dubbisa nu dubbisaa kitaaba kamirraa naa dubbiftan. Si dubbiseen ka'e sila giseen si dubbise eessa walteen si kitaaba bani nagarsi kitaaba kami. Yeroo si dubbise eessa walti gaaffii yeroo lama si gaafadha. Kitaaba kamirraa naa dubbiftanii siin jedhe yaa urji. Si dhimma kee fudhachuu dhiisu gaaddise. Okay, aha. Ida aha. Elaan birara na dibisa jirti malee macaafa qulqulluurraa naa himaa hin jirtudha. Ija kiyya dura baasii dubbisiin amma baasii dubbisiin bakka san. Bara harkaan akkana irratti adeemti maalitti beekan?
Biyyoon kitaaba macaafa qulqulluu dubbisaa hin jirtu. Akka sanbaasi ati macaafa dubbiseen beekte. Namichi fayyaa Taphachaa qaba. turte ustaadha sitti taphachaa turte. Biyyoon macaafa dubbisuu hin beektu kamisa urjii. Ragaa baasi amma nu dubbisi jin. Amma dubbisi jin ash. Ishira ragaa baasi nu dubbisi jin amma. Walumaa gara nama dhibbaa afurii. Urjii ati mama bayaan kita macaafa beeku jetteetti achi barbaraa turte amma bani kunu amma nu bani. Wai, naggeeffadhu. Alii kee mataa kee kaadhu. Alii ani meezoo inni saantirii. Mee Ali. Amma meezoo. Ali. Mee Ali. Ustaad Ali. Mee rabbi sodaadha diti. Mee la urjii. Kitaaba ati harkaa qabdu kana harkaan qaba. Viidiyoon of guddisa. Mee fuula meeqa farratti. Boqonnaa meeqa farratti kitaaba kami. Amma aliin ufnaani sitti horee sila baasa jennaan hin qabu biraan jenne. An sinfichisiisa gaawwaati hijibdeen as bana dhagaa wayi. Ati mana amala yemsii baran. Ani dhaggeeffadhu laan kitaabumaa war daddafee bar asin baasu baran. Urji mee ule ustaad Ali obsila. Ambar jarjareer kitaaba ati yeroo hunda anaa akhbaashi wajji mormu annin fichisiisa malee daddafee itti asin baasu baran. Wayi. Okay, hayyee amma anaa tasbara didi. Koy, kati irraa naa dubbisaa jirtu kun maali? Yohaannisi. Ustaas Bayaan, ani yeroo sadii sii dubbiseera. Amma gaaffii Okay, har'aa naa dubbistu kana urjirraa naa dubbiste moo Yohaannis? Amma gaaffii naa deebisee si'a lama Yohaannis irra santee tana ni kijibde gaa. Ayyaa fudhachuu dhiisuun dhimma mataa gara yeroo sadii sii dubbise. Mee urjii kitaaba kamirra? Oy, urjii. Fudhatuu didde maal natti fidde? Maal natti fiddeen fudhatu didde? Maarraan dubbise sila maarraan dubbiseen sila maalirraan dubbiseen. Maali wanni irraa naa dubbifte? Hin beekne gaa naaf hin himne gaa. Yohaannis Kirintoosi. Duraan baaste amma baasuu diddi. Amma baasuu diddi duraan baaste turte mi amma baasi yin ka. La bar qoamee isin qoamee la qoamee isin yoo kai Muhammad bayaan waa beekasin. Okay amma mee as baasu. Ustaad Ali. Wallahi kitaaba waangeela isa bilbilaa osoo hin taane isa harkaa as baasu. Wallahi hin baasu. Haa inuma ta'u. Warabbil kaaba asani itti baas. Ishiin amma kanuma harkaa kanaa hin qabdu. Urjii kitaabni irraa naa dubbiftu maali mee naa as bane. As naa baas. Sila sii dubbise eessa oolte giseen sila dubbise eessa oolte. Qaamtee dhufte. Taasoo qoy. Indi bar argne urjii anaatu argeeree fi bar anaatu dubbise amma. Rabbi si haa qayyolchati argii qoy. Haydar qoon dhaggeeffadhu. Qoy Haydar jiran bisila ati sammuu. Naa dubbisuudha naa dubbi'ame. Haydar dubbisa. Waan googiin gartee isinii borra san godhe. Urjii. Namni gisee ragaa gisee nama ragaa. Ati dhabee akkas ta'a jira bara. Ustaas kutaa kata sagabra. Waaqni gartee Yesuus ani waaqa jedhanii Urjii. kijibaan akkanatti Namni gisee. Ati dhabee akkas ta'a jira. Walitti deemna. Kabiraan as baasa. Tadali gaafadhu isa kan ta'e. Ustaas. Ana gasi kun jedhee komandante. Ustaas sarana. Ati dhabuun akkasi goote miti amma. Ustaas. Yaaddise. Naatu gaafa. Har'a caatii dhabuut akkasi godhe maayita akkas. Yaaddise. Ustaas. Yaaddise. Ustaas. Caatiin qaamni har'a. Yaaddise. Inni gaama. Caatiin qaamni har'a. Ayya Yesus waaqa ta'uu akka waaqan taane caatii xiyyarraa na gaafatanii Bismillahirrahmanirrahim. Qaamni har'a. Ayya ani mirqaaneetaan taatan immoo waa'ee Yesus waaqa ta'uu ragaa gaafadhee isaan caatirraa na gaafatatanii hottu hin qamaan Yesus waaqan taane Yesus caatii nyaata jira hottu Yesus. Namni caatii nyaatu waa'ee Yesus haasa'uu hin danda'u si jammar. Okay. Hayyee gaa caatii nyaanne naan jette okay. Ayo, amma si nyaadhe naan jaake Yesus waaqate. Ustaas. Yamaa ustaas quraanni adama ustaas si yamaa kana baala nyaachu. Niin dubbadha gutakka. Jaa gaaddise. Si yamaa hin jedhe amantiin kee si Ati intala Oromootis
laal afaan Ati mataa Oromoo qullaa deemuu haasofte. kana Laala wangeela si eeyyama. sababa afaan Oromoo kanaaf jecha wal kabajnaati. Ati mataa qullaa deemuu Egaa akkuma si gaafadha. Bakka Yesuus waaqa jedhe naani bitta. Caatii nyaacha waa'ee Yesuus asirratti gaafatu. Ayyamee ustaata liirraa naa fuudhime. Jarri hogga isin argan ni albani. Anis ganaa arraboot. Hoggaan dhageessoo. afbaashititti na alba'uu dhaqqaban. Akka si albaan kanatti. Wallahi. Guyyaa tokko isaanii Naadii guyyaa tokko gaaffitti itti gaafate. kufanis. Itti fufi. Itti fufi. Caatii nyaachi kana amantiin keessi eeyyamaa Oo yeroo takka jedhama. gaaddise. Barsiisaa amantiiti miti. Gaaddise akkamati jirta? Nagaan siif haa ta'u. Miira keessaa Ali caatii kana waan sammuu namaa adochu kana hin eeyyamaa amantiin keessan. mee dhiisi waa'ee caatii dhiisi. Farshoo macaafni kee farshoo si eeyyama. Farshoo dhugi jaa. No, Ijummaa itti irraa. kana baala nyaachaa akkamitti waa'ee amantii Farshoo kana caala. Maa macaafni kee iyyummaa itti irraa. Baay'ee qaanii guddaadha dhugaa. Macaafni kee. Kuni Maa baay'ee macaafni kee farshoo qaanii. dhugi si jaalle. Farshoodha moo macaafa irra caala? Hin dhugnu nuti. Maali macaafni dhugi si jaabar? Hin dhugnu. Macaafni kee si eeyyama ragaa si kennu? Farsoo dhugee eeyyamaa macaaf. Farshoo dhugaa jaa macaafni. Farshoo dhugaatii iyyummaa keessan itti irraanfadhaa jaa. Kana inni qoyyammaa jechuudha. Ragaa si kennu? Barsiisaa amantii. Barsiisaa amantii Ati sanuu farshoo- ustaaza ati farshoo jechuudha dhuydee moo sanatti dhuydee jechuudha. Kana yoonoo baala nyaachaa jechuudha. Dhiisi ta baalaa dhiisi ta farshoo ilaal farshoo dhuydee moo dhuydati? Dhaggeeffadhume. Re'eetu nyaata beektaa biyya keenyatti. Farshoo dhuydee moo dhuydee beektaa isin jechaa jira. Farshoo dhuydee beektaa takka. Aboon farshoo fi akka jimaan akka tokko hin ta'in itti himatiti. Farshoon kun namni gammadee lafa. Mee dhiisi qoy. Farshoo macaafni isaanii farshoo dhugi jaambar. Farshoo dhugaadha jaa. Farshoo dhugaa jaa macaafni. Ragaan kan naafan. Macaafni ta'e macaafa fakkeenyaa boqonnaa 30 lakkoofsa 6 namni hiyyummaan itti hammaatte jaa. Namni gartee hiyyummaan miskiinummaan itti hammaatte farshoo dhugee hiyyummaa isaa itti haa irraanfatu jaa. Daadhii wayniidha hiyyummaa dhugee ittiin haa irraanfatu jee dubbata. Macaafni qulqulluun si hayyama farshoo dhuguu. Kanaafuu macaafa waa'ee farshoo fi jimaa walitti hin fidin tole. Jimaa farshoo silaa gartee haraami jedhamu saniiu farshoo silaa nama sakaraansitu. Kan nama qelleffeessanuu farshoo akka dhiidu si hayyama macaafni kee. Kanaafi waa'ee caatiin dubbatin. Caatiin haraami wanni jedhamu hin jiru. Malee caatiirra inumaa farshootu irra hamtuudha. Farshoo ammoo macaafni keetu si hayyama. Qoy yeroo tokko Aleeksi maal taate isa gurbaati nama muslimaatiin yeroo tokko miti qabadhu. Jechuun bara akkamii beektaa? Waa'ee kanaa sun amma beektaa ragaa qabatu. Inni kun muslima Ali. Muslima moo kiristaana? Yaa muslimee. Muslima mee yeroo tokko ustaas nura Ajjalataa egaa bu'aati nu rabbashini ati. Wayi. Ajjalataa egaa godhu. Takkaffaa irratti warri farshoo jechuudha. Farshoo dhuganii asii caatii maal jechaan peenteeni macaafni kee jechuudha. Macaafni kee akka farshoo dhuyidu si hayyama jechuudha. Garuu nuti quraanni keenya farshoo irraa fagaadhaa. Farshoon dalagaa sheeyxaanaati irraa fagaadhaa nu jaarabbiin. Farshootti hin dhihaatina isin hojii sheeyxaanaati nu jaarabbiin. Nuti farshoo irraa nu dhorka rabbiini. Nuti musliimoonni farshoon dhuynu waan rabbiin keenya irraa nu dhorku. Garuu macaafni keessan kasi hayyamu farshoo nama sakaraansitu bara jimaa qamaatee haadha abbaa kee adda wallaaltu jimaa qamaatee obbolaa kee wallaaltu jimaa qamaatee tolee obboleettii tee wallaaltu garuu farshoo dhuydee obboleettii tee hin beektu farshoo dhuydee obboleessa kee hin beektu farshoo dhuydee haadha kee hin beektu jechuudha. Haadha keetti wajjin walitti dabalamta jimaa dhuydee wanta farshoo dhuydee jechuudha. Kana dhuydaniiti farshoo dhuydaniiti haadha abbaa keessanii wajjinuu hin beektan addaan kanaatu haadha kiyyaa kanaatu abbaa kiyyaa jechuudha. Kanaafuu farshoo macaafni kee akka dhuydu si hayyama waan ta'eef farshoo dhuga. Egaa farshoo macaafa dubbata. Macaafa fakkeenya ragaa wajjin ammas macaafa fakkeenya boqonnaa 31 lakkoofsa 6 irratti namni hiyyummaan itti hammaatte jira. Namni gartee miskiinummaan isa ajjeefte farshoo dhugee hiyyummaa itti haa irraanfatu jira. Ustaaz Maamad farshoo dhugee hiyyummaa itti haa irraanfatu. Fakkeenyaaf amma namni Itoophiyaan akkana jireenyi qaala'ee jira. Warri miskiinummaan itti hammaatte warri hiyyummaan itti hammaatte farshoo dhugee gittim itti godhe qillifaa jechuudha. Itti irraanfata. Kan akkasii takkaffaa irratti waa'ee waaqummaa Yesuus irratti gaafachaa turte irratti xiqqishoo dubbadha. Yesuus Kiristoos alayhi salaam rabbiin quraana keessatti suuraa baqaraa suuraa Ali Imraan ayata 49 irratti rabbiin
ورسولا إلى بني إسرائيل جاء نبي الله عليه السلام إرجما إسرائيلي قولي ربين أكيسي إرجع ربين قرآن كيستي الدولة هدود بدا أكسما ما تعرف خيست الله يسوع كريستوسي إرجما ربي تيفي أكسما إلما نما أكته إلما مريم أكته ربين بك ما تعرف خيست الله دبتا مجتول فكينيا في يسوع كريستوس يوحنس بقولنا خلطة بلكم صديرة تمال جد دبتا ani dhugicha waaqayyoo irraa dhageessinitti himeera Yohaanis boqonnaa 8:40 ani dhugicha waaqayyoo irraa dhageessinitti himeera jedha isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu jaalala ana nama akkasii jaalala ustaaza Yesuus Kiristoos peenteeni waaqayyoo jettee nutti himti garuu faana kana macaafni qulqullumaa jedhu amma tana itti dabaliif hojii gaggaarii abbaan koo anatti kenne baay'ee hojjedhee isinitti agarsiiseera bakka jeesanillee itti hime abbaa koo jedhee nuraan Yesuus Kiristoos ani waaqalleen jenne bar tana eeddabame takka akkasii Yohaanis 8:40 ani dhugicha waaqayyoo irraa dhageessinitti himeera isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu jedha akkasuma Maarqos boqonnaa 2:29 Yesuus maal jedhu dubbata dhagahi yaa Israa'el goftichi keenya waaqayyoon kophaa isaa goftaadha jedha akkuma rabbiin ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت جرب نتهمتي شوفوا أمتهم داخل ربي النبيوت إرجني جرجا نبيون هندين وربي قد جبر مرة فقاد ربي أنتو كنتوا كفوا واقع ساجد شورت ترجمان جا ربي خناف ونني برسيسات ورمال جناني ربي أنتو كنتوا كفوا يا دقه يا إسرائيلو ربي كيس خيني توقع إني أنا أومي إني إسن أومي إني دجيب سمي أومي ربي كيس ربي توقع حاجيتي برسيسات ورجال برسيني نبيوتا akkasuma barsiifni Yesuus illee macaafa keessatti isuma kan ammas macaafa keessatti Maatiyus boqonnaa 5:24 ani warra akka hoolota karaa irraa badan mana Israa'el badan duwwaaf malee hin argamne jaa laal Israa'el qofaaf ergamuu isaadha macaafuma Baayibilii kana keessa dubbatee jira akka Israa'el duwwaadhaaf ergame Israa'eliin qofa akka gartee cubbuu jalaa baasuudhaaf ergame akka gartee wanta ta'e macaafuma keessa dubbatee jira inuma quraana dhiise Rabbiin quraana keessatti hime dhiise innummaan afaan isaatiin dubbatee jira jechuudha tolee kanaafuu Yesuus Kiristoos wanni inni barsiisu ergamaa waaqayyoo akka ta'e ergamaa saba Israa'eliin akka ta'e dubbata inumaa maal jedhu dubbata inumaa nabi Allah keessatti Yohaanis boqonnaa 5:30 ani humna kooti inumaa gochuu hin danda'u jaalal ani humna kooti inumaa gochuu hin danda'u abbaa kootirraa akkaan dhagaheetti nan farada jaa firdiin ani faradus firdii qaceelaadha jaa laal ani humna kooti inumaa gochuu hin danda'u kaja'utti amana waa qeentee jechuudha namni humna isaati inumaa gochuu hin dandeenye akkamitti waaqa ta'uu danda'a dabalataani guyyaa Yesuus Kiristoos dhalatu Luuqaas boqonnaa 1:30 Gabriel yookaan malaayikaan Jibriil maal jedhani beektaa ilmaas ni deessa maqaasaa Yesuus jettee hin moggaastaa jaalal ilmaas ni deessa maqaasaa Yesuus jettee hin moggaafta ilma jee malee waaqa deessan jenneen waaqni hin dhalatu jaa macaafni qulqulluuleen akkasuma waaqni hin geeddaramu jaa waaqni namalleen ta'u waaqni gartee bineensalleen ta'u waaqni hin geeddaramu jee dubbata jechuudha kanaafuu ilma deessa jee malee waaqa deessan jenneen Yesuus Kiristoos jechuudha gaafa gartee malaayikaan Gabriel gara Mariyaamitti dhufee ilmaas ni deessa maqaasaa Yesuus jettee hin moggaaftaa jee dubbata ilmi kun maal ta'e jaa Luuqaas boqonnaa 2:20 takka irratti maal jedhu dubbata ilmi kun guyyaa 8ffaatti qaama saalaa dhagna irraa qabanii jaalal waaqayyo akkamitti dhagna qaama saalaa irraa qabamasa guyyaa 8ffaatti waaqayyo qaama saalaa irraa qabanii jedhu dubbata waaqayyo amma isaan itti dubbatu jiran jechuudha garuu waaqayyoon qaama saalaa hin qabu jechuudha dabalataani Yesuus Kiristoos Yohaanis boqonnaa Maatiyus boqonnaa 8:24 ozuma bishaan irra deemu jiru hirriibatti gadhiise jaabo la ozuma bishaan irra barattoota isaatii wajjin deemu jiru doon irra hirriiba itti gadhiise jaa waaqayyo akkamirraa fara ijo laa taakhudhu husnatu walaa nun rabbiin keenya allahan keenya subhaanahu wa ta'ala mugaatiin illee ta'ee dadhabbiin isa hin qabdu jee dubbatu tolee hirriibni illee ta'ee mugaatiin isa hin qabdu akkasuma macaafuma keessatti illee waaqayyoon akka hin muyne akka hin rafne dubbatu garuu Yesuus Kiristoos rafee jira jee dubbata faarfannaa boqonnaa 220 takka lakkoomsa 4 inni Israa'eliin eegu waaqayyoon keenya hin rafu hin muguu jaa garuu lakkoomsa 4:24 hirriibatti gadhiisee barattoonni yaa gooftaa nuti dhumnee ijaanii hirriibatti bu'anii dirqiidhaan kaasan barattoonni isaadha jechuudha kanaafuu Yesuus Kiristoos rafee akkasuma gartee qaama saalaa dhagna kutate akkasuma ani nama ifin jee malee ani ergamaa waaqayyooti ani ofiin hin dhufne inni ani erge dhufe jee malee ani waaqa